Harka fuudhee Oromoo koo akkam jirtu? Nageenya keessan badhaadhaa ani nagaa kiyyaa galata Waaqayyoo adaraa Oromoo koo na of galchaa isiniin jecha dhimma narra qabadhee dhufee dhimma lubbuutii viidiyoo kana sheer koppiliingi waliif gochuudhaan namoota hedduu bira akkanaaf geessistan kabajaaf jaalalaan isin gaafachuun jaalladha. Dhimmi ani irraa dubbachuu barbaadu obboleettiin keenya isin suura irratti argaa jirtan kuni maqaan ishee Maartaa Mulgeetaa Taayyee jedhamti. Godina Wallagga Ba'aa Aanaa Gudayyaa Biilaa ganda Walanee Limmuutti dhalattee kan guddatte gaafa ta'u obboleettiin keenya kun akkuma nama tokko hojjedheen of jijjiira jettee gara biyya ormaatti imala taasistee kan isheen jirtu biyyarraatii gara biyya Beerut dhufuun ishee har'arra waggaa tokkoof ji'a ja'a lakkoofsiseeti kan jiru. Egaa obboleettiin keenya kun waggoota tokkoof dura maatii ishee dubbisaa akka turte akkuma kanallee haala kamiiniyyuu maatii ishee faana akka turtedha maatiin ishee kan isaan lafa nuu kaane. Har'arra garuu erga maatii jalaa baddee ji'a afur guutteeti kan isheen jirtu. Duuteen ishees jirtii ishees wanti beekame hin jiru. Duuti cinqamnee jirra. Du'as yoo ta'e jireenyas yoo ta'e Oromoo koo nuuf barbaada mucaa keenya sagalee nuu ta'a sagalee ishee dhaga'u barbaanna isiniin jechuudhaan maatiin sagalee isaanii isin dhageessaniiti kan isaan jiranii. Sababa kanaatiif Oromoo koo hundumti keessan sheer koppiliingi waliif gochuudhaan warroonni sagalee ta'uu dandeessanillee obboleetti. Hai carraa shamarran biyya Arabaa jirru. Obboleettiin keenya kun erga biyya Beerut deemtee waggaa tokkoo fi ji'a jaha jedhanii jiran. Waggaa tokkoo fi ji'a jaha kana keessatti waggaa darbeessatti maatii ishee akka dubbistu maatiin ishee nutti himee jira jetti obboleettiin keenya. Egaa ergasii waggaa tokkoo boodatti immoo mucayyoon kun asan jira jettee achan jira jettee nu dubbistee hin beektu maaloo nu barbaadaa sagalee ishee dhabne yoo jiraattis yoo duutes jedha maatiin ishee. Mucayyoon kun dhalattuu Wallaggaati. Wallagga keessaa aanallee isinitti himteerti mucayyoon kun akkuma nama kamiyyuu nan dalagadha jettee biyya Beerut dhuftee erga biyya Beerut keessa dhuftee immoo mucayyoon kun wanta isheen taate hin beektu hin beekanii maatiin ishee sagalee ishee dhabnee jirra maaloo Oromoo kun nu barbaadaa jechaa jiran. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtetti nageenyi Waaqayyo isin haa baay'atu akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kootii galata Waaqayyo isin jecha. Egaa hordoftoota kiyya warroonni mana kanaaf haarawaa taatan immoo sabskraabii gochuudhaan maamila keenya ta'aa wartaa jirtas galatooma ulfaadhaa. Egaa akkuma viidiyoo jalqaba irratti dhagartanitti obboleettiin keenya tokko akkuma anaati akkuma siitii biyya Saawud Arabiyaa biyya Beerut Saawud Arabiyaa miti nan hojjedhatee biyyaa baate. Erga biyyaa baate mucayyoon kun walumaa galatti waggaa tokkoo fi ji'a jaha jedhamee jira. Waggaa tokkoo fi ji'a jaha kana keessatti waggaa darbeen duratti maatii ishee akka dubbistu maatiin ishee himanii jiran. Saniin boodatti immoo hin dhaabde. Amma erga dhaabde gara waggaa ji'a 8-9ti. Kanaan booda agarree hin beeknu maal Oromoo koo nu birmadhaayi jiraattus duutus nu birmadhaanii nu barbaadaa jedhan. Egaa kaa obboloota koo lammiitu lammiif kafana kan jedhani isa kanaadha waan ta'eef lammiitu waliif quuqama waan ta'eef obboleettii keessan kana hundumti keessaniyyuu akkuma suuraa ishee agartan kanaanii laayik ishee gochuudhaan namoota biraa akka gaane mucayyoon kun barbaadamtee maatii isheetti nagaadhaan galtu hundi keessaniyyuu gahee keessan bahuu dagatinaa akkasuma immoo wanta dhimmi ilaallatu keessattuu ijoolleen Beerut jirtanii mucayyoo kana barbaadatti maatii isheetti akka galtu jechuudha. Yoo duutis yoo jiraattes namni yoo namni kun gaafa dhalannu duunaa yoo duunes maatiin ofii du'a jedhanii raftii boqonnaa fudhatanii ciisan garuu gaafa immoo reefu mallee nama dhabani baay'ee tolgaaga'amati udumee madadee lafa kaarra jiran gubatu jechuudha. Kanaaf obboleewwan keenya keessattuu ijoolleen Beerut jirtanii mucayyoo kana gara biyyaa akka isheen barbaadate gara biyyaa akka maatii isheetti galtu jechuudha. Rakkinni biyya ormaa waan nun goone hin qabdu rakkina waan baay'ee keessa jirra waan baay'eedhaan dararamaa jirra namoota biyyuma hunduma keessa waan Beerut qofa ta'ee miti waan Saawudii qofa ta'ee miti waan Dubaayii qofa ta'ee miti biyyoota Arabaa hunduma keessatti dararaa hin jira jechuudha. Bilbila si dhoogachuun jira intarneeta si dhoogachuun jira kaardii si bituu dhabuu jira wantoota garaagaraatu jira. Kanaaf obboloota koo adaraa keessan ani wanna isin gorsu keessa mana intarneetni hin jirre ani hin beeku nan hojjedhas jedhee yaadu hin beeku garuu hanguma fe'illee ta'u jiraachuus baatu dirqama keessan ofii keessanii guuttattanii wanta irra jirtani beekuudhaan maatii keessan dubbisuudhaaf ofuma keessanii yoo isaanillee hin isinii kennuu didan ofii keessanii guuttadhaa fayyadamaa malee intarneet irraa hin badinaa. Maaliif maatiin keessanis hin yaadda'a namni yaadda'a hundumtiyyuu hin yaadda'a. Atillee sammuu keellee xiqqoo firii argata gaafa ati intarneeta qabaatte sammuu namaallee firii argata. Waan garagaraa yaadda maatii kee yaaddu achirra waan garagaraa laalta jechuun intarneeta gaafa qabaattu. Kanaaf
ijoolleen keessatti mana jirtanii shabakaa sin dhoogatan ta'e ofii keessanii fayyadama. Homaa miti malabbaasaa hojjettee fidda waan ta'eef kama keetirraa fayyadami yoo riyaala 100,000 kaffalanii ji'aan 100 yoo guuttatte si ga'a jechuudha. Ji'aan 100 yoo guuttatte si ga'a jechuudha. Maaliif ofii gadi hojjettee fiddee sammuu keetiyyuu eeggachuudhaaf jechuudha. Hin kennan manni tokko namaan kennan ijoolleen keenya kan irra caalan intarneetallee onlaayinii irraa badanii maatii ofii dubbisuu dhaban kaardii hin bitanii fi hin dubbisiisanii siimiin bitanii fi wantoota garaagaraatiin ijoolleen keenya jeeqamaa jiru jechuudha. Kanaaf immoo of eeggannoo guddaa gochuu qabdanii hordoftoota haga danda'ametti ofii keessanii guuttadhaati fayyadama akka onlaayinii irraa baddanii maatiin keessa yaaddoo keessa hin galle jechuudha. Maaliif jireenya biyya ormaati waan ta'eef hin beekna. Maaliif biyyatti soo ta'ee ma fayyadamnaa miti kama maatiin keenya nu guutu kanaaf ma fayyadamnaa miti garuu asitti illee fayyadama. Homa si gamtallee yeroo tokko illee seentanii ta'ane maatiin keessan akka yaaddofne maatii keessan dubbisaa. Irra caalaa maatii keessanillee wannaa isaanii eeguu mataa isaanii eeguu fi qabdan. Dhugaa rabbi jechuudha. Maaliif maatiin ofii hin cannaqama. Yoo gaafa onlaayinii irra hin jirre hin cannaqama. Akkuma nu fakkeenyaaf yeroo amma as jirru kana yoo maatiin keenya onlaayinii irra hin jiraanne dhugaa rabbi hin cannaqamna jechuudha. Ani garuu hedduun cannaqama. Gaafa amma yookiin sisteriin koo fa'aa biraaziliin koo namni dhiira bakka wanni maatii koo ta'e irraa dhabame jechuudha. Akkattiin bakka sammuu irrii hin qabu ni cannaqama jechuudha. Sababa saniif akkasuma isaanillee akkasuma. Gaafa anis yookiin onlaayinii irra dhabe isaanillee akkas cannaqamu. Kanaaf onlaayinii irra dhabamuu hin qabaatinaayi isiniin jechuu barbaada. Maaliif maatiin keessan hedduu yaadda'a hedduu dhiphataa jechuudha. Sammuu isaanii eeguu qabdanii isiniin jedha. Hordoftoota kiyya obboleettii keenyas waaqayyoon harka diinaa keessaa ishee baasu dhugaa dubbachuudhaaf ijoolleen beeru jirtanii adaraa keessan ijoolleen beeru jirtan micayyoo kana sheerii gochuudhaaniin waliif qoodate keessattuu ijoollee beeru jirtu kan micayyoo kana barbaaduu danda'u jechuudha waan achi jirtaniif. Kanaaf adaraa keessan obboloota koo waliin mirmadhaa'ii wanni hundumtuu jechuudha. Yoo tunte waliin mirmanne malee namni nuu mirmatu hin jiru jechuudha isinii galee. Kanaaf akkuma dandeettan akkuma nama sagalee walii dhageessanii waliif sheerii gochuu hin dagatinaa. Laayikii gochuu hin dagatinaa. Nama bira gahaa jechuudha. Akkas gochuu jechuun nama bira gahaa namni 100 yoo laale nama 100 keessa namni tokko micayyoo kana arguu danda'a waan ta'eef. Kanaaf wal gargaaraa kan jennu isa kanaadha jechuudha. Obboleewwan koo waaqayyoon nagaan baasee nagaa sinaa galchuu maatii keessanitti firoottan keessanitti biyya keessanitti hunduma keenya nu galchuu dhugaa rabbi jechuudha. Jireenyi biyya ormaa fatanaa baay'ee qabdi qormaata baay'ee qabdi ijoollee dhugaa rabbi qormaata baay'ee qabdi gaafa hundi keenyayyuu jechuudha. Gaafa asirratti baanee kolfinee taphannu waanuma keessi namaa gammadeef seetan garuu keessi nama ilmi namaa kamiyyuu keessi isaa gammachuu hin qabu. Sobeetuma of gammachiisa malee ilmi namaa jechuudha. Sobee of gammachiisa sammuma ofii eeguudhaaf of gammachiisa malee keessi namaa gammachuu hin qabu. Keessatti ijoollee shamarran biyya arabaa jirru kun biyya takka gammannee guyyaa gammachuu oollee hin beeknu. Guyyaa takka akka namaa uffannee uffata keenya uffannee hin beeknu. Rakkina hedduu keessa dabara. Yoo beelofnellee mudhii keenya hidhannee beelofma keessa mudhii keenya hidhannee hojjetanne jechuudha. Isinii galee rakkoo baay'ee keessa dabara. Garuu rakkina kana hoo baasnee ni mannu beektanii rakkina nu keessa jiru baasnee ni mannu. Garuu gubbaarra yoo addeenya kana keenya kana laalanii jechuudha kan nuti qorri nun tuquu aduun agarruu akkasitti barbaatii bichaadha. Homaa wanti tokko adda adda jirru eeyyen intala ebeluutti tole intala ilma ebeluutti tole jedha. Garuu yoomiyyuu namatti hin tolu biyya ormaa keessatti haguma fe'e illee manni illee sitti tolu sitti hin tolu jechuudha. Kanaaf adaraa keessanii of eeggannoo illee godhaa isiniin jedha. Obsaatii waan tokkollee gaafa qormaan asitti dhufu obsisii dalagisiin jechuu barbaada hordoftoota kiyya. Kanaaf obboleettii keenyallee immoo waaqayyoon harka diinaa keessaa ishee baasu nagaa maatii isheetti galchee maatii ishee gammachiisu maatii ishee baay'ee dhiphachaa jira jechaa jiranii. Kanaaf obboleewwan koo sheerii waliif godhaa. Waan hundoo keessaayyuu sheeriin baay'ee barbaachisaadha. Sheerii fi laayikiin baay'ee barbaachisaadha namoota bira gaa waan ta'eef akkasuma namoota dhimmi ilaalatu bira keessattuu ijoollee beeruuti. Akkasii isiniin jedha hordoftoota kiyya nagaanaa ta'aa fayyaanaa ta'aa hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti viidiyoo kanaan turtii gaarii isiniin jedha akkasuma manarroonni mana kanaaf haaraa taatan immoo sabskraayibii gochuudhaan maamila keenya taa'e yaadaa fi qeeqa qabaattan immoo komentii irratti barreessuu hin dagatinaa isiniin jedha isiniin jaaladha isiniin kabajaa baay'ee baay'ee.